sibila raseta athom kamo sibila raseta ajaib ishara dalate malik shedekta ishati kesite malik shedekta dubartiin qabenya uumama badhaasa rabbirraa wirtuu dhala namaa kaametti arjomtu gara laaftuu namaa sadarkaan ishee guddaa kan taate amaanaa sadarkaan ishee guddaa kan taate amaanaa hortee haroo namaa taatu haadha namaa yaa seena qabeettii seenaan kee waadhuma dubartii maddituu burqaa dhala namaa yoo irratti gartes gochaaf jecha hamaa gaariiwwaniif jedhii kabaji hundumaa gaariiwwaniif jedhii kabaji hundumaa mee fakkeennan kennaa jara takkaaf lama dubartii rasuulaa sallallahu alayhi wasallam ilaali hundumaa Khadijaa fi Aishaa fakkeenya fudhannu silaa seenaa isaanii nu hundan beeknu wal haa yaadachiisnu hanguma dandeenyu wal haa yaadachiisnu hanguma dandeenyu warri dura beekus akkuma yaadatu wallaalaan akka koo amma haa baratu Khadijaa binti Khuwaylid bareedaa beekumsa rabbiin ishee faayee qabeenya duniyaas ishee bira kaa'ee haadhaa fi amalaa wanta hundaan faayee gochaa fi jecha ishee seenaan lafa kaa'e gochaa fi jecha ishee seenaan lafa kaa'e Aishaalee jennaan seenaan ishee gaarii rabbitu badhaasee inni akka bahri kan irraa baratu dhiiraa fi dubarri kan irraa baratu dhiiraa fi dubarri kan seenaan dubbatee ilmoo nama gaarii waa himameen dhumu seenaan ishee bal'aa irraa barataa jirra nuti sangaadha irraa barataa jirra nuti sangaadha fakkeenya fudhannee Sumayyaa ilaaluu qofaami qixxalli madaali kan diiniif wareegdee lubbuu ishee qaalii yaa Allah ishee galmeessitee seenaa akkaan gaarii kan irraa baratu xiqqaa fi guddaani kan irraa baratu xiqqaa fi guddaani garuu yaa obbolaa maaluma taatanii jara kanaaf jecha maaliif nun kabajjanii yoo badii qabaannes maaliif nun gorfattanii qaamaa fi qilleensaan maqaan nyaattanii qaamaa fi qilleensaan maqaan nyaattanii hadiisa ergamaa rabbii sallallahu alayhi wasallam sila dhageettanii namticha sattaree eegni muslimaati obsaan bira darbee jiruu duniyaatti rabbiin sattaraa waan isa qaanessu dirree aakiraatti rabbiin sattaraa waan isa qaanessu dirree aakiraatti waan kana ta'eefuu ikwaanii ikwaati wal sattaruu rakkoo maaliif nutti taati deebii isaa dhabee gaafii ta'e natti deebii isaa naaf soqaa hardhumaaf boritti deebii isaa naaf soqaa hardhumaaf boritti walaloo teennellee asirra dhaabanna yoo isin mufachiisnes dhiifama gaafanna inshaallah haafizan ta'uu barbaanna du'aayi nuuf godhaa kana isinii dhaammanna nuti obboleewwanii waluma fakkaanna ijoollee ajibuubsaa jedhamnee waamamna mana barumsa rayyaanii keessatti baranna hunduma keessanuu rabbumaaf jaalanna yoo isin nuuf hayyantan nashiidas ni qabna takbiiratti qaataa gara manaa galla takbiiratti qaataa gara manaa galla Allahu akbar Allahu akbar yoo guddisni tole immoo isa maaltu badaree kennaa rabbiin namaa kenne sila eenyuun dhorgaree guddinni guyyaa keessaa miti ganama irraa margaa dhaloota diiniin kunuunfamee guddatetu boru ifnana arga dukkana keessa daakee milkii dhugaa ambuuqee inni argee hubatu wanta hawaasa quuqee dhaloota lafaa dhufu dhaloota har'a jiru kanaaf naa hubadhaamee isin hunduttuu tiru ijoollee keenya galatoomaa ulfaadhaa isaaniin jenna mee takbiiraadhaan rabbi isaanaa guddisu dura rabbi isaanaa guddisu rabbi bakkaan isaanaa ga'u ulfaadhaa galatoomaa isaaniin jenna Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar من النار يا الله
الله ምናልባት ሁለቱ ህፃናት እኛ ራሳችንን የምናይበትን የት ነን? እኔ አባት ነኝ፣ ልጄን የት ነው እያሳደግኩ ያለሁት? እኔ እናት ነኝ፣ ልጄ የት ናት? ምናልባት እኛ ያደግንበት ህይወት ምን አይነት ህይወት ይሆን? የኔ ልጅ ያደገበት ምን አይነት ህይወት ይሆን? ዛሬ ፊልም ቤት፣ ዛሬ ቁማር ቤት፣ ዛሬ በተለያዩ ስፍራ የሚገኘው የኔ ልጅ በጥፋቱ ነው ወይስ በጥፋቴ ነው የሚል ጥያቄ ያስነሳል። ኢልማን ለፋዱ ፈንከናን ኖጎደዳ ጀናኒ አላሁ አክበር አላሁ አክበር ሰገታን ከኛ አከም ኢስንት ቶለጅራ ተክቢራና ገርሲሳሜ እትና ደቢያ አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር ኤጋ ሰገንታን ከኛ አኩማ ኢትቡፈት ጅራ ሰገንታን